Sorry, namalleen balfu garuu das nan jiru dhugaa dubbachuudhaaf hin jaalladhu. Maakiin gaafa waan dhorkitu natti sharafaa bara Oromoo kanaaf. Maaki. Faatiyaa jechuun bar nama bargarii akkatti nyaattu bargarii akka biddeena kutatanii nyaatti. Maaliif Nambarre. akkasitti nyaachuu hin beeku. Bargaraa amma gisee mana bargara hojjedhu qara daabboo keessatti waa diddibee saandusha godhee gaafan kanneef akkatti nyaattu akka futee nyaattu. Keessatti akka biddeena nyaatti bargara. Jaalladhu waan faranjii kun naan ta'u. Nyaanni akka faranjiitti nyaatan kun naan ta'uun. Ini raftee targeetii cuftee hijiba. Inki jibani wallaahi. Tanya aku. Gasti gaafa dhufee baraani. Gasti geemii taphachuuf hin dhufu warrafuuf hin dhufu. Aneen gaddana rafeesii miti wallaahi. Dhugaa taphachuuf irra guddaa geemiidhaaf miti amma gisee bikkan deemu dhabee maal jedhu osuma isin hojjaa soo osuma bakka maal jedhuusiti chumatti rafaan quba isin hin qabu. Anchis shaayillee gisee dhugdu sagalee qabaasaa ati immoo kaaddanii. Shaayinillee sagalee qabdiisa. Fatia. Wallahi sagalee nyaata nyaattu hirribaa nama kaasti anchi. Suuta dhugu suuta. Maali anchi jirta silaa? Assalamualaikum. Gisee mana namaa seentan yes ta'uu bakka wallees ta'u sagalee xiqqeessaati seena. Nama 800 jira bar nama 800 jechuun waltajjii takka jechuudha bar. Kumaatti fi bakka jechuun barachuu qabdan bakka respectii namaaf jechuun gisee mana namaa seentan sagalee xiqqeessuus dubbachuu. Yeah, of course. Mannaariyaan godina mana gisee seentan sagalee xiqqeessaa seena. Akkami wal dhageenya mee amma tati akkasitti itti bantee akkami si dhagaan si waliin haasa'uu hin danda'u bar. Yaa maaki hirriba rafee keessatti hirriba bareeda manaama gaariin argee ka'e. Baay'ee manaaba rabbi dhugaasii haa godhu. Maaki meena dhungadhu kiis na godhe. Gaadadha. Yaa dhugaa ati gisee kiis gootu argeen beeku maaliif garuu gaafii guddaa. Gaadadha. Kiis wanti jechuudha. Ati qabraarraa kaayirooti bar qabraarraa keenya bar qabraarri to'a. Qabraarraa. Qabraarraa ya boolee waa qabraarraa ya kaayiroo boolee qabraarraa na shukweeni mara. Xinni mixinni jetti bar mixinxinni jedhaa deemti malee xirxirri jedhaan deemtu. Moyaadhaan maaliin deemsaan uffataa yoo ta'e namni kaayiroodhaan isii dhaga'uun jiru. Maraadhu biyyaa bahe ishii diqaalisitti diqaalaa hambaa. Maalinni maa namaa irratti? Zarmaan zariin kee haa maraatu ramadaana kanatti inshaallah ta'ala. Qabrirreettee deemti ilaala maakiin. Maraattuun dhisi. Ati wanta siinjii namni yoo akka siinjii just ignore godhi bira darbiyaa namni keenya akka namni ta'e waan namni jibbu tokko namaan jechuu fedha si galee. Beekaati ma? Amma Mana maakiin jira. Ramadaani dhufee barreeffatu amma sambuusaan barattu moo? Wallahi sambuusaa irraa mitka guyyaa sanyoo maksanyoo malqaas beezaa deemee hin binne
Asbeeza sanyoo bitadhee asbeeza mana keessaa qabu. Taakootu muhiiti si godha. Mana kiyyatti adaba barachuu qabdan okay. Namoonni waan takka hin godhina yoo hin godhina. Namni na hordofu tokko na dhagahuu danda'u qaba. Anis isin dhagaa isinis na dhagaa. Wal dhagaa deemuu qabna. Walirraa fudhachaa wal dhagaa. Waan kana dhiisee yoo ta'an akka nama tokkotti dhiisuuf ni yaala. Isinis dhiisaa yoo hin jedhe dhiisuuf yaala. Akkas jechuun wal hordofuun wal jala deemuun wal dhagahuudhaan fakkaateeti. Sinagalee faamilii. Maakii sambuusaa marattee ati? Marre ganaadha. Ani lubbuu koo tokko barganaa suuta jee mara. Waggaa har'aatilee. Anis akkas. Waggaa har'aatilee laayif irra taa'eetiin faamilii waliin taa'ee mareechu waan guyyaa kudha wayii. Anis akkas kan guyyaa kudhaniin maradhaa ammas kan guyyaa torbee lamaa wayya maakii qo'e. Akkuma barbaaddetti. Ani sambusaan akka kiyyatti gisee firija keessatti. Nama iyyaamu. Natin tolaan fe'an. Sambusaan torbaan lama ol yoo ture natin tolaan jechuun akka mamni tokko gaafa nyaata tokko gootanii dhugaa dubbanii firija keessa yoo ture guyyaa nama amma guyyaa 20 fa'aa maree kaa'u jira. Akka mi'aawu dilas jechuun qimamni fooliin irraa deemaa akka tokko tatta'ee deema jechuudha. Fresh yaka minto yo garu mana namati sambusa misri nyaddu du'en bale bale malif nyadda misri naman heddu beeku laale amma akka keetii mana faa naamin yoo ta'e malee bakka biraati nyaddu an inti sabiraa dhisiga wayye Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtaa Fatu? Iya kan. Indeen neesh inaat? Allan Amaaraa miti bar Oromoodha afaan Amaaraa. Saaksunoo indee auqee nu yaalkush. Okay. Indee akkam nagaadha jirtu? Galata Rabbi amma geenye irraa isa boodaan beeknu wallaahi. Maakii? Naam. Yene good indeen neesh? Nagaa. Iya. Nagaadha? Jirra alhamdulillah. አድናቅሽ ነኝ እወድሻለሁ በጣም ሰኑማ ሲትሞፍሺ አይ ገለቶሜ thank you so much ሄዱ ተካሚ ሲጃለዳ ወነ ሲንጀኑን ቀቡ በቃ አይ ገለቶ thank you ረብስ ያጃለቱ ረብስ ያጃለቱ በመዲና በረናገሩ ደፈድ ደፈጀው በጣም ደፈድ ደሚ Akkam jirtu? Wow, Fatiyye akkami? Nagaa akkam? Nagaa keedha? Nagaa kiyya wallahi. Baay'ee nagatteem dhimmoo irrattis yeroo si bilbiluun kaastu. ኧረ እባክህ ተው እንጂ የእውነት ምን ነው ፈቲ ኢሞ ምንድነው? ኢሞ ማለት ኢሞ ዳኒ ጀልቀባ ከወል በር ሚኒሬ አይ ፈቲያን ገርል ፍሬንድ ቴትልቴሞ ዱሬ የኖ ባዬ አሳቱ ዱሬ ፈቲ ነራ ፈቴ መናማን ናርጌታ ፈቲየ ገሩ ሄዱ ብሬዳ በዱጋ ዮኒ ቦይፍሬንድ ኬቱሬ አርከቴ ጅርታን ቁንጅና ምን ያደርጋል? በሬድኒ ማርጎዳ ኤልመሪራ በሬድኒ ያደርጋል። ቆፍጣና ወንድ ልጅ ቆፍጣና አካያድ ጸባይ ቆፍጣን ጠንሲ ነው እንጂ ወንድ ቁንጅናው ብቻ ምንም አያደርግም። መልክ ታጥቦ አይጠጣም። አስበይስ ስታወሪ እውነትሽን ነው። መልክ ምንም አያደርግም። ሰው ልጅ የሚያኖረው ጸባይ ነው። መልክ በጣም ዜሮ ነው። እኔ ጋር ግን ያ ያደርግልኛል። ወንዳ ወንድ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ወንዳ ወንድነቱ ምን ያደርግልኛል? እኔ የምፈልገው ቆፍጣን ብሎ ላይ ጀንተልተል ያለ ወንድ ማይቾክል፣ ሰላምታ ላይ ማይቾክል፣ ሁሉም ቦታ ማይቾክል ወንድ ረጋ ያለ እናም ረጋ አገኘሽ ታዲያ? እሱም ረጋ ያለ እኮ ነው። ምን ረጋ ያለ እንደመጣ ኢሞ ላይ ደውዬልሻለሁ አለ። ኢሞ አፕሊኬሽኑን ራሱ የለኝም። ድሮ እኮ ነው ፈቲ አንድሮይድ
أنا أكمل እኔ ድሮም አላወራም ድሮ ለን ኢሞና ሰው አንዱ በደ ማን እንጃለብ ኢሞን እሺ ፎቶን አይፈርግቴ ገዲሱ ኢንሻአላህ ገዲሳ ኦሊ ቡሊ ሚዲያው እንደረት ኤሰ ጅራቴ ዮ አሜሪካስ ጅራቴ ካናዳስ ጅራቴ ኢትዮጵያስ ጅራቴ kira mana ke wagga shanin sigutaati photo qabatte photo ke gadisnan kira mana ke anarra wagga shani jare ragaru makina tokkon si bita bakka ato makina tokko qabatti na dabalta tanan rakkon qabu fati na irrafachu ke baay'ee arsira aishi ani si friend miti tiktok gidano ፍሬንዲ ማሊ ጋበቃ ይስኒፍ ጋበቃ ረስተሽኝ እኮ ነው ፈትዬ እሱ ነው እያደረቀኝ ያለው እንደዚህ የሚቸክሉ ወንድ አልወድም እኔ ነው ኢሩ ማከለ ቸኮልቱን እንደጠባን ኦቨራ ሄዱ ትቸኩላለ ሄዱ ጀርጀርታ እንጀርጀሪ ወይ ገለማ ማለት ወጭ ማለት ማክዬ ራመዳነቱን ገሊሜኛ ተከሰነ ወጀዱሜ ሳንዱች ይሰና እቺን ጋፈን ካረሃን ፍጋይ ዘከም ነው ወለ ንቤታ ማኪ ቦርቲን ተን ተለገራ السلام عليكم አንተ ምስኪና አይስኒ ገለ ማኪ ያም ማሊ ቢየታና ናገሌት እንደነኝ ማኪ ኛን ኬሱን መመያ ሃይ ወረ ቢያደፈ ምንገዋዳ እሺ ኩሽና ካነዳ እንደለግ አመስ ድፈን ማኪ ሩዝኒ ከን ኬሱን በርናንጀ ሃይ አመስ ማኪ ሙለዋ ከይሰን ሃይ amma wana kasi ndago habibti mulawani wajjadushi abdi naraga busani dira kan isinka Ganu nantatu hogabu. السلام عليكم Ati wa alaikum assalam inni o malte ka pura prova asra khaytu man inni kuni mo sura babasa jiru enyu na mallalu de ma jirta habibiti yana misratti mallala ma jiru wallan an kuma si qabatan jiru bai zawe yo makiga yo fatiye kuma si qabatan jirtula iruma kana jarjarte sura na ma ergitu iruma jarjarte sura isin agarsiistu kalqaaxiya keessatti baqqanaan ta'u kololala argite jarjarun kadalal mee maal godhaaf suura inni noo kuno qaamaan ba'e so footoon finni wal fakkaatan yamma footoo irra bicuu addaata ni bareedda maashaallah sifa dabalu foto irra kanatu irra bareedaa normali Suuraa kaasigaa. Maali sim? Suuraa kaasigaa. Uffatee anuma ijji suuraa kaas xuuxxoo gurguraan jiru bar maali? Gumii beekaa rakkoo koo. Nama salaxaa ciratee jira moo? Maakiin Oromoo suuta jettee nama waraanti warra balqaba. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mucaan maal ta'aa jira sila maakii fayyaa qabamii? Isa kata kajisni tehaate isi. Arafati yedi isi dhugaa. Ya Rabbi kiya. Maal taate isa? Maal? ምንድን ነው? Maal obboleessa kiyya rakkootu jira? Tuucheessi keessa deemu jira? Tuucheessi ciniin jira moo? Ara nagaadha maakii nagaadha. Ayi fatiyyiitu kana yaadattuu fida. Na irraa fakkii. Tuuchee jennaan eessatti hin beeku? Tuucheen biyya tana hin jirtu bara. Tuucheen maal maakii tusseedha? Akka afaan Harargeetti. Tuftu. Tu? tuwaan namatti tuwaan jira tuwaan alle እዚህ ሀገር ገጊዮን jira bar
Arkin be ku garbi. Gegiyoonni jira jedhan. Anu argeen beeku garuu ni jira jedhan. Warri gegiyoo beektan takka mee? Maaki tussee motu tusseetti maati maali dha? Yalla warri gegiyoo beektan. Dhugaa dubbachuuf waan Itoophiyaa jiru kaasin jirre hedduu jira. Injiraanuu biyya kanatti argeen beeku Oromoon. Injiraanin arguu hawwa. Injiraan takka argeen beeku maal yeroo hunda dha'u. Illaa itti agarsiisu motu. Maal haasoo itansa? Mucillijuu ምንድን ነው ማቲ ማኒ Dhugattuu hin jirtu war biyya tana mi guys. Biyya namaa hin jirtu. San jirti. injiraan hin jiru. Garuu silaa mataa kiyya keessa bahee akka duraanii ijoollummaa sanatti argeenatti anki caamiin jaalladha isii xixiqqoo. Fati amaan isa waan akkana araba. Waan garaachi ላይ inni jira biyyuma hundaa'u namni cidaatii hin qabne namni yoo cidaatii mataa isaa rifeensa isaa hin eegin qaama isaa hin eegin ittuma biyyuma feetettu Itoophiyaa qofatti miti baay'ee cidaatii yoo hin eegin jechuudha. Maal Itoophiyaatti nama itti bahin hedduu jira maal an takka harkeetu hin beeku. Because maal cidaatii mataa kee rifeensa keetii yoo eegde qaama kee hin qulqullina yoo eegde wanti sirraa gootu hin jiru asan. ልጁ ምን ሆኖ ነው የሚንቆራጠጠው? ሙጫማ አልቴ ተንቆራጠጠ። ኧረ በእናትህ ቅዲሲሲ ወራቡ ወላሂ ኢልሚ ዲራ ከሲን ጎደቱ ሄዱ ይሲ ኢልሚ ዲራ ረጋ ሲል ነው የሚያምርበት። ምትን ቆላሚ ለአንቺ ስልኮ ነው ፈቲ ማረው ነገር የለም ገና ብዙ ነገር ነው ዋባይንታ ገና ራስህን አልፋና ሳየ ኦፍ በሌሲ ናገር ሲሲሜ ፎቂ ኩርነፋራ ኦፍ ደርቢ ፎቂ ኩርነፋን እንጅሩ ካሰፈረ ከኝ Deemi bar yookiis finyoodhaan uffannisi shinti beetii keessatti. Muuziqaa si affeeru? Galatoom Ramadaanni gaheeraan muuziqaan dhaggeeffatu. Faaxee makaa keetii kan si baasee abbaa keetii. Kanaan hin taafsi godheen ture dura. Maakiyyee. Fatiyee tana naata abbasi maakiyyee. Kottu naan jeesika. Fatiyyeen siingiliidha siin jedhanii kan si haxxaabbastu anjaartii namaati. Huukeer jedhee min agabbaanyu waan nama biraan lachuudha. Dhimma kiyya bichaa himachuu dhufe sitti. Fatiyyeen jaarsa dhabdee as taa'aa jirti siin jedhanii gizee agartu. Nangalchuu kasanii nangalchuu an kiyya bichaa sitti himachuu dhufe ayaa gabaanyuun filazaa. Yoo siin galchine of ajjeesi ka deemi. Hayi min agabbaanyine. Oo foqiin kurnaffaan jiraate achirraa of gallakkisi. Yoo immoo hin jiru ta'e mana fincaane. Keessatti of fannisi malee fatiyyee tokko. Maal jedhu? Fadhii saaboo. Fati. Maaltu kana jaallatu? Qoy maalii qaqaqa kan jedhu. Fatiyaa. Qoy. Gaaffii wal gaafanna. Okay Fatiyaa. Wanta hin badne waa sadii. Akkam hin badne waa sadii. Wanta hin banne waa sadii yaam. Wanta hin banne jechuun waan yeroo dheeraa ta'u. Foon. Yeroo dheeraan ta'u foon. Komantii maaliif cufte kaa? Komantii irraa akka koomee dubbistee deebisneef. No. Wallahi ofumaafin sii deebisaan. Deebisee. Wanni yeroo dheeraatiif hin banne wanni hundi ni bada wanni hin banne hin jiru addunyaa kanarra. Maaki jira fatii. Jira fatii sadii yaami wanta hin banne. Wanta hin banne yaa rabbi Allahumma salli wasallim. Ofumarraa ka'iti atiyyuu hin baddu amma laatu.
Maaliifin hin banne ilma namaatiin hin du'aa baran. Ifumarraa ka'e hin jenne deebisiyaa. Maqaan kee hin badaaree fatiyyu. Yaa maqaan koon badu ka maqaan koon badu yaa maqaan namaan badu takka. Waan akkana. Lammaffaa immoo. Meedii siin ta'u ta'u. Harkan. Maqaan koon badu hin jenne. Rifachiiste koo itti fufifatee. Maaliifin rifata? Bakka inni adeebisu bakka kiyyaa qoyaan gasitu. Ayyee koomantii dubbisii deebisi warra koomantii irraa laaliitii deebisi. Lama waan tokko waraabamne. Warri koomantii si yaada. Deebbiin keenya tokkuma dhee yaada. Qoy. Kabira maqaan baratanaan Hayya ati deebisi. ani deebisu maqaan hin danda'amu jette jaalalli hin badu tokko Hayya. dachee kanarraa miti dachee nuti kun iyyuu hin baddu Hayya dhiisi waan nyaatanii dhuganirraa. Waan sadii wanta hin banne waan sadii. Fatii aatis yaadii inni seen waan sadii. wanta hin banne jechuun wanta yeroo umrii dheeraa qabaatudha. Yeroo dheeraa taa'u. Abdul Gabaa. Koomantii irraa ilaalaa. Bishaan hin badu. Kana warra koomantii harkate ayyee. Hai an deebii sirrii waan hin beekuuf yeroo deebii sirrii barreessa. Shiroo jedhanii tokko. Yeroo hin jiru amma safara keenya waddateera. Bagaimana kau dari mana kita praktikan? Aisyah bu, Yaala. Taga. Dhagaan hin nyaadhama moo? Hin badu. Nyaatama deh. Dabo dan injiru Jechuun laal waan yeroo dheeraa taa'u hin deessi galee wanta hin banne kan yeroo dheeraa ta'u. Yeroo dheeraa waan ta'uuf qiyyaaf bishaan aslaan hin badu. Yeroo dheeraa taa'uu hin danda'a. Garuu haala yoo ture garuu foolii tokko fiduu danda'a. Garuu yeroo dheeraa ni ta'a bishaan. Okay, yeroo dheeraa waan ta'u keessaa jechuu barbaadeeti. amma lama tafe jechuudha meere. Kanaaf kun kan nyaatamudha moo kan dhugamudha? Bakka waan namni nyaataa fi dhugaatu waan namni fayyadamu jechuudha. Warri koomantii argatee jira deebisanii jira garuu koomantiin deebistee jira atiitti deebisne malee. Dubbisuu fi koomentii ishee. Timira. Soogiddi hin ta'u jettee mani hiree maaki. Soogiddi koo ikkammataati. Coomni ikkammataal ga'e. Micciirraan illee hin ta'a. Maali micciirraa maal inni kan nyaadamu sun. እና ይሄ የእንትኖቹም ይቀመጣል የጉራጌዎቹም ይሄ ከደጅ ጀለቲ ታውሱ ነው ሬራ ወርቄሞ ቆጮ ማል ጀለን ሱን ለኒ ታየሮ ሬራ ይሄ ነው ያ ወርቄ ጀራም ይረኝ ኦሮሚፋን ማር ቴሚ ለኒ ታየሮ ሬራ ያ ሁኒ ለኒ ታየሮ ሬራ ያ ኮፋቲ Fatiyya dessa deemte barbaadu deemte moo? Yes sir. Yaa hinta. Fatiyaan maqaa kiyyaan badu jettee baddee. Bishaan itti jijjiirameera irraa kaasee ta'u. Fatiyaa.
duraan bahuudha jedhee bar uffata barbaadadhaan jiran hin dhageenye maal jettan? Arraakaasne bishaanitti jijjiirame. Munkarsiifattu waan uffatu jirtu. Qoy ka uffadheen ka. ወይኔ ዘናጭ እሱ ዘናጭ ጀነጋ ሰማይ ቢያስገመግብ መትረየስ ቢንጣጣ ሚሳኤል ቢተኮስ ኒኩለር ቢፈነዳ ደጃዝማች ፎክሮ ሊያስጠለኝ ቢለፋ ኧረ እኔስ ወድሻለሁ ነፍሴ እስኪጠፋ ለኪሃ ለቲሃ ላንቺ ነው እኔ ነቱ ደደኝ እኔ ፍቅር አላቅም ደግሞ አንቺ አልተወደድሽ ማንስ ሊወደድ ነው ቀሪ ነው ሳስበው እኮ አንቺ ወዳ ያለው ሰውስ ነፍሱን ጥሎ ሲያይሽ የሚከንፈው ብትወደጂ አይደል ሌላስ ለምንድን ነው ታዲያስ ምን ያንሰኛል ጨምሬ ብወድሽ ደግሞ ምን ብታውቂ አቋሜ ልንገርሽ ደግሞ በዛው ራስህን ለኔ ብለህ ብታጠፋ ደስ ይለኛል ደግሞ እንግዲህ ይሄንን ሪኮርድ አድርጉና ፖስቱት ተፈናልሽ እኮ ምን ተባህልሽ አላለችም ማለት አንካካችሁ አይ ፈቲዬን አንጃ እተደል ፈቲዬን አንጀንጀት ኦኬ አቤት ወዬ ኦቱና ቤክቱን ሲደበ ጅሩ ነከናንታኔ እሺ ከዛስ ከዛም ማንጫልሽ ታበ ወዬ አይዞሽ ይሪ ከሚዩ ገስቲ ከሚባ ገላ ፋሚሊ የቱን ገሩ ጋላሪ አንከኒን ጆ ፋሚሊ የቱን ይጀኒ ቀብደን ይገሩ ወሮኒ ፖሽ ጎታን ኩን ማና ይኸነ ማሊፍ ላይቭ ጎይኒ